الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ililchaasi madda soommanni dhiyaate rabbii kee faarfadhu kan fayyaan dachaate namni hedduun du'ee deebi'uu hanqate namni hedduun du'ee deebi'uu hanqate gariin ciisaa jira dhibeedhaan rakkate mootiin hafiyu isaa mararfate موتنا عافيو موتنا عافيو موتنا عافيو إساء مرر فتي جيني رمضان نتقاد ساي كلين سيبب سيفول ساورقاي ددفي قلو فدفي نرام بي الحمد لله ربي تنونغي hiriyoonni keenya kufee lafa dha'ee baay'ee manni isaanii har'a qabrii ta'e nu wajjiin hin soomu awwaalarraa ba'ee waan dur dalagateen Allah wal ga'e diinii isaa irratti umriidha nu kaa'e imaanaa fi sodaa isaatiin nu faa'e gaafa guyyaan dhufee lubbuun keenya ba'e inni nu haa tolchu kadhaanu dhaga'e mootiittiin nu ga'e soomnillee dhiyaate ati nu laaffisi wanta jajjabaate baatiin shaabaana turte erga baate namni waliin oode dur wali hammaate araaramuu qaba aarii qaqqabate miidhamullee obsee boruuf dabarfate dallansuu liqimsee usee adabate qalbii ikhlaasaatiin khayrii dalagate hundaa ni argata waan rabbiin kadhate lubbuu isaa adabarraa dallawate gubaa jahannami dheessee dandamate kitaaba hujii isaa mirgarraan argate naqaraa jedha mirqaanee gammade namni waytii jiru dunyaa carraaqate yoo dalagaa isaa khaliqni jaalate jannata rabbiirraa hiree hammaarate hundee keessa taa'a isatu jaalate haqa suumaa eegaa khaliqa sodaadha ji'a khayriin dachaa kana tattaafadha waajibaa fi sunnaa hunda salaatadha dhiiraa fi dubartiin marti carraaqadha irraan daddaqina diinirra dhaabadha zakaa waajibaa fi sunnaa sadaqadha akka rabbiin guddaan jedhetti baafadha narraa fuudhi jedhaa mootitti dhaamadha du'aa'ii baay'ee isaa kadhaatti warwaadha galata galchaa fi yooma rafaarfadha qulqulleessaa qalbii teessan xaarfadha awfii waliif godhaa rabbii dhadhaarfadha waliin hin oodina khaliqa qaanfadha Zinqii rabbiin biraan deemsan kadhaabadha mana maatii fi miidharraa fagaadha ikhlaasaa fi taqwaan kushuu'aan qabadha ikhlaasaa fi taqwaa kushuu'aan qabadha mul'ii teessanidha ibaadaa jabaadha obsaa wal dandaya ammadha wal baadha badii teessan hundaa dhiifama gaafadha du'aa'ii guddisaa rabbiin araarfadha halkanii fi guyyaa iyyannoo galfadha fe'adhaa imala khayrii qarqabadha
Afiyaa saamadhaa tawbaa dhaqqabadhaa tuubaa dhaqqabadhaa. Waggaan dafee dhufe gulufee arreede Ramadaan seene ifee babbareede nama dalagatuu minni asheete laayotti ilaalini salphaa kana seete khayrii carraa qadduwwan qalbiin si feete. Mattinuu gargaara haadha isin deette badaddee guddifte sadarkaan si geette hiriyoota tantee meeqa kam deemsite arjummaa isaatiin itti si deebise biddeen hin dandeettu naminni eebbise ni milkaa'aya warriin Haaliqa weeddise. Rabbi isaa faarfatee omara leellisee mootii fayyaa guutuu soomatti deebisee namni guyyaa soome halkanis dhaabbatee waajibaa fi sunna khayrii carraaqate herrega isaa gooftaa irra isaa qabatee mootiin jalaa hangatu waan inni xaarate. Kayyaroo duniyaa jiru facaafate hanga rabbiin kaa'e umrii isaa saamate waan inni laaffiseef toltuu carraaqate hamturraa fagaate lubbuusaa qabate diin islaamii tumsee baay'ee tattaafate haqa halaalfate haraama lagate. Ibadah Rabbi ra komen gaddaabate murada isaa guutuu Haaliqa kadhate akhiraa gammada mindaa isaa argate jannatatti gaya sanyii isaa haamate tandaara duniyaa keessa facaafate. Gabroota gaggaarii Rabbiin ni dhaadate dalagaa isaanii qeebalee jaalate. Gabroota gaggaarii Rabbiin ni dhaadate dalagaa isaanii qeebalee jaalate. Firdawsiin wareegeef nama sagaafate warra kalaama isaa quraana fawwaate. Hukmi isaa dhugoomse hojiidhaan raawwate kan dachii fi samiin ragaa isaa baate.